Mee quraanni akkaan siilaafu ibaadaan akkaan silaaftu siimuu obboleessa kiyya obboleettiiti. Gaafi yeroo hedduu komantii jalatti yaaraanii quraanii natti jabaatee akka quraanii naa laafu du'aayinaa kadhuu jettanu jirtan. Hedduu keessattuu obboleettiiwwan koo shamarran mee siifaniin himaa otoo siin himiiniin dura immoo gaafii anumas deebisee si gaafadha. Viidiyoo kanaan gadhumatti dhaggeeffadhaati sheer gochuun dagatinaa. Innis obboleewwan koo mee isinii galgalas ganamas feemisoota jala utoo afaan bantanii sa'a 2 sa'a 3 teessanuu ustaazummaan isaanii nama maqaa ustaaza kennitanii fi isaaniif otoo isaanii isiniin barsiisiniin ustaazummaan isaanii hin madaalleeni yeroo kennitanii fi kaatanii afaan bantanii gastiirra baatanii jirra muyitee qabattanii sa'a 3 teessan kan wanta tokko hin qabne kan wanna tokko dubbachuu hin qabne otoo isin akka kanatti jirtanuu sa'atiidhaan raftee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa eenyuun ni garbichi koo gadi bu'ee na gaafatu jedhee samiirraa gara dacheetti dhiyaatee si gaafatu kaatee waddaattee teessee Rabbii kee kan hin gabbarre shaarbii kee sirreeffattee laayifii banattee afaan bantee sa'a 3 sa'aatii 4 otoo teessu azaanii meeqatu sitti azaanamee suphiin azaanamee salaanni si darbee yeroo ati suphiin salaatamee ka'u laayifii irrattis dadhabdee salaanni sunis sheexanni gaflaa sitti buuse salaata santuun salaatiniin rafiititti fufta. Namni yeroodhaan salaatee ka'e suphii isaa salaatee quraana qara'e wallaahi quraanni akka bishaanii isiniif gala. Lubbuun kiyyees akka jirtuun isinii kakadha. Quraanni akkaan namaa laafa. Quraannis laafaadha. Garuu isintoo ofirratti jabeesse. Isintoo jiruu ofirratti jabeesse. Gastiirra bannattee kaatee afaan bantee haa jettee achirra taa'uu dhiisiiti deemii ibaadaa kee laaffifadhu. Ofii keetii ustaaza ta'uu yaali. Sirka jira. Quraanni telefoonni hadhaa nuu kenname kaleessa namni faanusiidhaan taa'ee rakkatee maddii isii qurraattitti wanni tokko bulbullee kaane luyi irratti barreessinee barataa turre yeroo biyya jiru anaa xiqqoo jechuudha. Hamma faayidatu nuuraaniyyaa jawwaala keerra jira. Quraanni afaan barbaaddeen jawwaala keerra jira. Waayifaayiin sirka jira. Neetiin ati guuttattu maallaqa kasaaraa ati itti guuttattee laayifii namaa yookiin immoo namni laayikiidhaan si gurguratu ija Rabbiin sii kenne kan harka Rabbiin sii kenne kan ofiin kasaaraa rakkasa gootu kana adaraa ittiin fayyadamiitii ofii keetii ustaaza ta'i. Bor ilmoo keetii fi waan guddaa taata. Adaraa jaartii gaarii ta'uudhaafi namoota hadhaa roomantikii asirratti si hordofanii waan meeqa si godhan jala deemtee kaatirikaash of gochuu dhiisi. Adaraa Khadijaa.